Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo taphni eegamaa ture kan Maanchister Siitiidhaatii fi Arsenaal olaantummaa Maanchister Siitiitiin 3-1tti xumurameeti jira. Peep Gaardiyoolaan hin danda'amne barataa isaa taphoota 8 wal faana taphataniin 8 injifachuudhaan olaantummaa isaa agarsiiseeti jira. Ajaa'iba! Silaahuu barataan akkamitti barsiisaa injifata waanjoo of keessaa qabata bichi. Taphni eegamaan arraantana filaa Imireet irratti taasifamee ture olaantummaa Maanchister Siitiitiin xumuramee jira. Amantanuu amanuu baattanuu. Bukaayoo Saakaan goolii takkitti wal qixxeessitu daqiiqaa 42 irratti peenaalitii isaaf kennamte galchuudhaan takkaa fi takkatti taphni boqonnaa duraa wal qixaan xumuramullee boqonnaa lammaffaa irratti osoo hin eegamin Jaak Greelishii fi akkasumatti Erliing Haalaand taphataan ajaa'ibaa kan eega Pirimeer Liigii Ingilizitti dhufe goolii 26 taphoota waa xiqqoo keessatti galchuudhaan seenaa haaraa galmeessee jiru ajaa'iba jechisiisaati jira yeroo ammaan tanaatti. Peep Gaardiyoolaan gaa sadarkaa tokkoffaatis Arsenaal irraa fudhateeti jira. Garaagarummaa gooliidhaatiin jechuudha. Goolii 10 qulqulluudhaan jechuudha Arsenaal kan caaluu danda'e Maanchister Siitiin. Goolii 36 qaba Maanchister Siitiin, Arsenaal goolii 26 qaba. Goolii 10 qulqulluudhaan Arsenaal caaluudhaan egaa sadarkaa tokkoffaarra taa'uu kan danda'e. Qabxii 50 takka qabaatanillee jechuudha. Peep Gaardiyoolaan waan ajaa'ibaa hojjechaa jira Maanchister Siitii keessatti. Erga gara Maanchister Siitiidhaa bara 2018 bara 2019 gara duraarratti dhufe Maanchister Siitiidhaa wajjin taphoota 400 garagaraa taphateeti jira. Taphoota 400 keessaa tapha 288 injifachuu dandeetti jira gaam. Tapha 52 qixa yoo ba'u tapha 60 mo'amuu dandeetti jira Maanchister Siitiin tapha 400 kan taphate keessa. Taphoota hanga taphate kana keessatti gaa Maanchister Siitiin jechuudha. Mee waancaa inni fudhate haalaallu dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenya kabajamu. Peep Gaardiyoolaan eega gara Maanchister Siitiidhaa dhufe Pirimeer Liigii Ingiliz yeroo 8 injifachuudhaan tokko kan isatti gitu hin jiru jechuudha. Pirimeer Liigii 8 waancaa Pirimeer Liigii Ingiliz 8 garagaraa injifachuu dandeetti jira. Waancaa FA Kaappii 6 akkasumatti Kaarliin Kaappii 6 akkasumatti Community Shield 6 akkasumatti Shaampiyoonshiippii gadi 7 injifachuudhaan kilabni kun gaa hagam takka kilaba guddaa Pirimeer Liigii Ingiliz keessatti akka malee goobee ta'uusaa kan namatti mul'isu jechuudha. Kun egaa olaantummaa yeroo ammaan tanaatti Peep Gaardiyoolaan kilaba kana keessatti agarsiisaa jiruu fi malamaltee ajaa'ibaa kan qabatee dorgomaa jiruun jechuudha. Arsenaal kilaba kana yeroo 8 wal faana Peep Gaardiyoolaa fi Arteetaan waliin taphachuudhaan Arteetaan yeroo 8 Peep Gaardiyoolaa mo'achuu hin dandeenye. Akkuma daawwachaa turre tapha har'aatiin jechuudha. Dirree isaanii filaa Imireetii fi deeggartoota isaanii fuulduratti taphatanillee egaa oduu hin eeggamin 3-1tti injifatamuudhaan osoo hin jaalatiin harka kananii jiran kilabni Arsenaalii fi akkasumatti deeggartoonni Arsenaalii jechuudha. Waan ajaa'ibaa tapha har'aan tanarratti jechuudha. Arsenaal olaantummaa taphaa fudhatee taphatullee garuu kubbaa takkallee gara gooliidhaatti yaaluu hin dandeenye jechuudha. Kubbaa takkitti peenaalitiidhaan isaaniif kennamte tangalchaniin alatti jechuudha. Maanchister Siitiin faallaa kanaa immoo kubbaa kallattii eeggatte 6 gara galii eegaa Arsenaalitti erganii turan. Garuu kana keessaa 3 mijeeffatanii 3 irraa qabamte malee jechuudha. Kanaaf gaa taphichi olaantummaa Arsenaaliin dirree keessatti kubbaa gangalchuudhaan haa caalan malee garuu injifannoodhaan wanni barbaachisaan qabxii waan ta'eef gaa Maanchister Siitiin dirree filaa Imireetii fi deeggartoota kuma gara 60 olii jidduutti tapha taphateen osoo hin rakkatiin 3-1tti injifachuudhaan olaantummaa Mikel Arteetaa irratti Peep Gaardiyoolaan qabu arraas deebisee olaantummaa san irratti agarsiisee jira jechuudha. Taphni kun haalaan eeggamaa ture. Maanchister Siitiinis sadarkaa tokkoffaa fudhachuudhaaf Arsenaal ammoo sadarkaa tokkoffaa kana jabeeffatee fuuldura isaa imaluudhaaf dorgommiin taasifamu
tapha eeggamaadha ture. Haa ta'utii garuu barsiisaa fi barataan waliin taphatanii barataan arrallee barsiisaa isaatiif harka kennatee jira yoo jenne irra wayyaadha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkuma argaa turretti taphichi olaantummaa Manchester Citytiin 3-1 xumuramuu danda'eeti jira. Gooliiwwan sadeen akkuma argaa turretti Erling Haaland goolii 26ffaa isaa erga gara Manchester City'dhaatti dhufe galchuu danda'eeti jira. Taphataan kun taphataa ajaa'ibaati. Taphataa baay'ee haalaan reekardiiwwan garaagaraa galmeessaa jirudha. Yeroo ammaa tanaatti erga gara Manchester City'dhaa Borussiyaa Dortmund irraa paawundii miiliyoona 75 dhufe waan ajaa'ibaa hojjechaati jira. Goolii baay'ee galchaati jira. Manchester City'dhaaf walumaa galatti Erling Haaland bara 2022-23 kana keessa tapha 29 taphate. Goolii 30 galchee jira. Kubbaa gooliif ta'an mijjeessuudhaan 4 kannee jira. Taphataan kun erga gara Manchester City'dhaa dhufe haalli naamusa isaallee gaariidha jechuun ni danda'ama. Hanga ammaatti kaardii keelloo 3 harkateetii jira malee. Kanaafuu taphataan kun taphataa seenaa haaraa Pirimeer Liigii Ingiliz keessatti hojjechuu danda'edha. Bara 2022-21 Borussiyaa Dortmundiif tapha 30 taphateeti goolii 29 galchee achirraa dhufe taphataan kun waan ajaa'ibaa isinitti ta'u. Bara 2021 ammoo tapha 41 taphatee goolii 41 galchuudhaan gara waggaa 42ffaa waggaa 22-23tti as tarkaanfate jechuudha. Duuba taphataan kun taphataa ardii addunyaa teenyarraa dhufe jennaan immoo pinaaleetii kophaarraa dhufe jennaan taphataan kun waan ajaa'ibaa isinitti ta'u. Kunoo arraas Erling Haaland goolii galchuudhaan haala nama ajaa'ibsiisuu fi nama dinqisiisuun seenaa haaraa galmeessuu dandeetti jira. Taphataan tapha hangana taphatee uffata Manchester City'dhaa uffachuudhaan goolii hagana galchee jechuudha. Sa'aa tana keessatti goolii hangana galchee hin jiru jechuudha. Kun isa jalqabaati Arsenal Manchester City'dhaa fi akkasumatti Erling Haalandiif. Arsenal arraan tana tapha arraarraa eegaluudhaan hanga ammaatti eega Pirimeer Liigii eegalee taphoota gara 3 mo'amuusaati. Hanga ammaatti Arsenaal taphoota 2 injifatamuu dandeetti jira. Garuu tapha tokkollee qixa hin baane kilabni kun Evertonii fi Manchester United fi arraan tana Manchester City'dhaan injifatamuu dandeetti jira. Tapha sadaffaa isaaniiti jechuudha. Arsenaal eega Pirimeer Liigiin barana eegalame kan injifataman jechuudha. Kanaafuu tapha tokko haftee qabaatullee ammaas Arsenaal tapha tokko haftee yoo qabaatellee garaagarummaa gooliidhaatiin yeroo ammaan tanaatti kan Manchester City'n sadarkaa tokkoffaa isarraa fudhate jechuudha. Kanaafuu shaampiyooniin bara dabree Manchester City'n baranaas irra deebi'uudhaan wal faana yeroo lama waancaa kana deebi'ee inni fudhatamu akkamiin jedhamu ammaas eegamaati kan jiru. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkuma arraan tana injifatanitti ammaan boodatti sadarkaa tokkoffaa isaanii eessifatanii kilabni kun gara fuulduraatti yoo imaluu itti fufeeti waancaa kana lammaffaa ammaas fudhatamu akkamiin waan wal nama gaafachiisaa jiraati. Kanaafuu gara fuulduraatti taphni kilaboonni kun lamaan waliin taasisanii fi taphni dorgommii waancaatiif taasifamu maal akka fakkaatu kan waliin daawwannu ta'a jechuudha yoo rabbiyyee. Kanaafuu arraan tana Arsenaal moohamuudhaan dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti sadarkaa tokkoffaadhaa osoo hin jaalatiin Manchester City'dhaaf dabarsee kanneeti jira. Pirimeer Liigii Ingiliz erga Pep Guardiolaan dhufe yeroo 3 kan mo'ate Manchester City'n baranaas akkuma reefu isiniin jetti irra deebi'ee yeroo sadaffaatiif yeroo lammaffaatiif wal faana mo'achuuf waan deemu fakkaata. Kanaafuu taphni hawwiidhaan eegamaa ture kan arraan tanaa kunoo akkuma daawwachaa turretti ol'aantummaa Manchester City'dhaatiin xumuramee jira. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo Arsenaal akkuma jedhame arraan tanaas dogoggora tokko keessattuu Toomiyaasuun taphataan sarara ittisaa Arsenaal yeroo 2 dogoggora hojjeteen gooliin galuu kan dandeesse jechuudha. Arsenaal irratti kuni gara fuulduraatti Mikel Arteetaan sirreeffachuudha qaba. Taphattoota sarara ittisaa irratti taphatan ni qaba. Toomiyaasuun hanga yeroo 2 dogoggora hojjetu maaliif akka dirree keessa tursiisee fi obsa akkamii akka isaaf
obsaa ture hin beekamu. Arraan tana egaa Toomaas Paartii illee dirree keessa hin jiru jechuudha. Bakka isaa Joorjiiniyoon taphateeti jira. Garuu uumaa takka illee egaa jijjiirama fiduu hin dandeenye. Toomaas Paartiidhaa arraan tana jiraachuu dhabuun Arsenaal gama tokkoonis miidheeti jira jechuun ni danda'ama. Kanaafuu egaa Arsenaal sababni arraan tana himata yoo kan jiraatu ta'e Toomaas Paartiin silaa jiraate waan juu qofa. Kana fakkaata egaa taphni taphatamaa ture olaantummaa Maanchister Siitiitiin xumurameetii jira. Galatoomaa waan nu hordoftaniif yoo isinitti tolle sabiskiraayib nu godhaa nagaatti.